Hashamaar kafuune kabajamtootaa fi hordoftoota maatii Muhaanuusii akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jennaa. Obboloota keenya muslimaatiin ammoo bagayyaana Eid al-Adhaa geessan isiniin jechaa namoonni YouTube chaanaalii keenya Muhaanuusiif haarawaa taatan YouTube chaanaalii keenya Muhaanuusii subscribe gochuun maatii keenya toonnutti makamaa nuti isin simannaa. Warroonni maatii Muhaanuusii taatanii jirtan ammoo viidiyoo keenya like fi share gochuudhaan yaada keessan gara komentii nu biraan gaasiniin jennaa. Oduu keenya ammaaf qabanne isinitti himuudhaan hagaduma sagantaatti si waliin kan turu ana Muhaa Oromooti. Hagaduma sagantaatti nu waliin turan ammas afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Walwaraansi jabaa waraana bilisummaa Oromoo WBO fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru keessattuu erga WBO'n maqaa Doleer Boshinnigaa jedhuun lola guddaa gaggeessaa jiraachuu beeksisee WBO'n zoonii giddu galeessaa lixaa fi kaaba Shaggar keessatti tarkaanfii jabduun fudhadheen humnoota mootummaa barbadeessee injifannoo gonfadheen jira jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii giddu galeessaa kaaba Shaggar aanaa Kuyyuu Gandaa Koyyaa Qalee iddoo addaa Gabaaroobii jedhamtutti humnoota mootummaadhaa lola jabaa guyyaa kaleessarraa kaasuudhaan hanga guyyaa har'aan tanaatti gaggeesseen humnoota mootummaa du'aa fi madoon adabee iddoo isaanii barbadeessuun daaraa butara godhee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n kaabuma Shaggar aanaa Kuyyuu magaalaa Biriitti ganda laga Kottee Gandaa Booddee Gidaaboo fi akkasuma ganda Liibaan Kuraa keessattis lola guddaa gaggeesseen humnoota mootummaa hedduu guyyaa har'aan tanaa barbadeessuun injifannoo guddoo gonfadheetiin jira jedha. Godina lixa Shaggar aanaa Jalduu fi Ilfaat keessattis ammoo tarkaanfiiwwan jajjabduu fudhachaa ture WBO'n itti fufuudhaan humnoota mootummaadhaa hedduu isaanii rukutuudhaan buufataalee isaanii keessas baqachiisee jiraachuu beeksisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n Doleer Boshinnigaatiin tarkaanfii aanaa Jalduu Qandoosalee keessatti fudhatee waraana mootummaa Abiyyi Ahmad humna faashistii PP kan jedhuun du'aa fi madoon adabee akka jiru kan beeksisee aanaa Ilfaata buufata waraana mootummaa Abiyyi Ahmad adda addaa keessattis WBO'n rasaasaan humnoota mootummaa akka tumaa oolee fi hedduu isaanii keessaa baqachiisuudhaan meeshaalee gurguddoos akka irraa booji'ee jiru WBO'n beeksisee jira. Walwaraansi WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaachuudhaan kan itti fufee godina Arsii Bahaa aanaa Munneessaa keessattis WBO'n Doleer Boshinnigaatiin ammoo waraana Abiyyi hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n kibba Oromiyaa Cibraan Jaalnadhii Gammadaa waraana mootummaa Abiyyi Ahmad Doleer Boshinnigaa fashaleessuudhaaf bobbaate godina Arsii Bahaa aanaa Munneessaa ganda Heebalaaqichaa keessatti ammoo haleellaa jabduu irratti fudhateen ammoo hedduu isaanii barbadeessuudhaan hedduu booji'ee hedduus madeessee jiraachuu beeksisee jira. Tarkaanfii jajjabeen WBO'n ammoo itti marsuudhaan humnoota mootummaa irratti fudhate kanaan loltoonni mootummaa Abiyyi Ahmad dhibbaa ol kan barbadeeffaman yoo ta'u hedduun isaanii booji'amuudhaan meeshaaleen gurguddoonis harka waraana bilisummaa Oromoo WBO galanii jiraachuu ammoo ajajaan waraana bilisummaa Oromoo kibba baha Oromiyaatis himanii jiru. WBO'n tarkaanfiin fudhachaa jiru jabeessuun diina koo barbadeessaatiin jira jedhu mootummaan ammoo humnoota ABO shanii haleelaa jirra. Oromiyaa keessattuu lixa Oromiyaa fi akkasuma kibba Oromiyaa dabalatee hamma giddu galeessatti humni raayyaa ittisa biyyattii barbadeessuu irratti argama jedha. Garuu faallaa kanaa WBO'n ammoo humna mootummaa akaawaatiin jira ibiddatti qabsiisuudhaan Oromiyaa lafa awwaalchaa gochuudhaan iddoo awwaalchaa gaffageessee dikee Oromiyaa godhaatiin jira jedha. Walwaraansichi hammaachuudhaan WBO fi mootummaa gidduuttis akkuma itti fufetti jira. Gara mariitti haa deebi'amu jechuudhaanis yeroo gara
garagaraatti ammoo waamichi godhamus humnoonni lamaanuu gara mariitti hin deebine humna isaanii walitti bobbaasuudhaan ammoo walhonkoroo gubbatti argamu. Ajajaan waraana biyya Itoophiyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Galalchaa fi ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jarmaroo Dirribaa Lammeessaadha ammoo waan laaftutti harka walitti kennanii yookaan waliif galanis hin fakkaatu kokkees wal qabu irratti argamu. Muummee Abiyyi Ahmad Fiild Maarshaalichi humna isaanii kana bobbaasuu waboo gootumatti dura dhaabbachuu qabdan jechuun itti dubbatanis waan qabnu bobbaafne humnicha duubattis deebisuu hin dandeenye garuu tattaaffii gochaa jirra jechuudhaan Fiild Maarshaalichi waboon jabaatee humna isaanii haleelaa jiraachuu muummicha ministeera Abiyyi Ahmadittis himanii jiraachuun guyyaa har'aan tanaa dhagahamee jira. Waboon tarkaanfiiwwan jajjabduu fudhachaa jiruun yeroo ammaatti humnoota mootummaa bosona qofa keessatti otoo hin taane gandoota baadiyyaa magaalota aanotaatii fi akkasuma gama biraatiin ammoo buufataalee waraanaa kaambii hedduu keessatti haleeluudhaan meeshaalee gurguddoo irraa ammoo boojuudhaan hedduus mootummaa naasisee jira. Akkasumatti illee waboon bobbaa Irboo Shinnigaa jedhuun zoonii bahaa Harargee lixaa aanaa Habroo keessattis ammoo tarkaanfii jabduu guyyaa kaleessaa fudhateen humnoota mootummaa hedduu barbadeessuudhaanis hedduu irraa booji'ee meeshaalee gurguddoos ammoo harkatti galfachuu waboon zoonii bahaa godina Harargee lamaan keessatti ammoo kan socho'anis ifa godhanii jiru. Waboon zoonii bahaa ijoolleen Elamoo Qilxuu tarkaanfii jajjabduu fudhanneen humna mootummaadhaa biyyootti daballe jedhanis wal waraansi waboo fi mootummaa kanaan dura lixa Oromiyaa dabalatee kibbaa fi giddu galeessaa fi kaaba Oromiyaa bira kan intarii yeroo ammaan tana gara bahaattis fuula deeffachuudhaan humnoota mootummaatii waliin kokkes wal qabuu irratti argamu. Wal waraansichi jabaachuudhaan yeroo itti fufee jiru kanatti ammas gara marii jechuudhaan waamichi darbus akkuma itti fufetti jira. Daangaa naannolee Affaarii fi Somaalee gidduutti walitti bu'insi jiru yaaddeessaa ta'uu Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa ibsa baasee hokkara uumamuun lubbuun namaa darbuu fi jiraattonni qeerraa buqqa'aa jira jedha. Marii nageenyaa manni maree Islaamummaa qindeesse hordofuudhaan walitti bu'insa daangaa naannolee lamaan gidduu jiru kan yeroo dheeraa ture dhaabuudhaaf naannoleen lamaan eblaa bara 2024 keessas walii galanii ture. Haa ta'u malee erga waliigaltee irra gahamee booda naannolee lamaan gidduutti hokkarri tibbana ka'u ammoo Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa ibsee jira. Mootummaaleen naannoo fi federaalaa wal dhabdee kana itti fufinsaan furuudhaaf tarkaanfii fudhachuudhaan nageenya akka buusan itti aantuun Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa Adera Kaabeenis gaafatanii jiru. Yeroo ayyaana Iid al-Adhaa kanatti ammoo hokkara dhaabuudhaan lammiileen nagaa akka miidhamne akka tumsan qaamolee dhimmi ilaallatu hundaa Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa ni gaafata jechuudhaan Adde Rikaabituun ammoo dubbachuu isaanii Addis Istaandard gabaaseera. Itoophiyaatti bara 2023 keessa sarbamiinsi mirga namummaa dabaluu UN'n ibsee harka 70 kan ta'u humnoota mootummaatiin raawwate jedha. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri komishinara olaanaa mirgoota namummaadha. Gabaasa haaraa baaseen naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti sarbamni mirga namummaa dabaluu yaaddeessaadha jedhee jira. Waliigaltee Piriitooriyaa ordofee naannoo Tigraay keessatti jijjiiramni gaarii mul'achuus ibsee jira. Bara 2023 keessa taateewwan sarbamiinsa mirga namummaadhaa 594 mudachuu eeruudhaan lammiileen 8,235 hubamanii jiru kan jedhe ammoo kan bara darbeerraa harka 55.9 dabaluu gabaasichinis addeessee jira. Sarbamiinsa mirga namummaa mudate keessaa harka 70 kan ta'an humnoota mootummaatiin raawwataman namoota 7,103 irraa immoo miidhaas qaqqabsiisee jira jechuudhaanis Addis Istaandard gabaasichaas ammoo ifoomseera.